dhuguma lammata jaallachuun ni danda'ama. Ani maqaan kiyyaa Kennaa Effin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii ganda Koongilloo jedhamtu keessattidha. Barnoota koos hanga kutaa 8tti magaalaa Beegii keessatti baradhe. Kutaa 8ffaa booddee obboleessi koo hangafaa hospitaala Naqqamtee keessaa hojii waan argateef innis kottuu na bira taa'ee baradhu waan jedheef gaggeessaa mana barumsaa keenyarraa baafadheen obboleessa kiyya bira magaalaa Naqqamtee dhufe. Barnoota kiyyas mana barumsaa Naqqamteetti barachuun galee. Akka carraa ta'es obboleessi kiyyaa hiriyaa hospitaala Naqqamtee keessa hojjetu waliin qacaraman dargaggeessa tokko ni qaba ture. Dargaggeessi kunis yeroo hedduu mana keenya obboleessa kiyya waliin ni dhufa. Haa ta'uutii garuu jalqaba akkana argetti waan tokko iyyuu natti hin dubbanne. Anis yeroo isaan obboleessa koo waliin dhufan buna danfiseefiin nyaata laadheefiin lamaan isaaniin gaggeessa. Anis obboleessa kiyya bira dhufeen baatii 6 booddee dargaggeessi kuni haalli ilaalchisaa baay'ee natti jijjiiramuu jalqabe. Ija jaalalaatiin soqee obboleessa kiyya dhokatee na ilaala. Anis dhokadheen ilaaluun jalqabe. Yeroo tokkos fuula koraaseen maal dhabdee jechuun gaafachuun koos hin oolle. Yeroon akkana jedhuuni deebisee ofitti qaana'a. Haala kanaan bullee erga bubbullee booda yeroon kutaa 9ffaatti darbu xalayyaa barreessee mana keenya yeroo dhufu suuta jedhee obboleessi kiyya toon argiin yuunifoormii koo keessa kaa'e. Anis erga isaan mana bahanii booda xalayaa sana kiisii koo keessa kaa'uusaa waan hin argeef baaseen yeroon dubbisu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuu isaati. Yeroo sanatti xalayaa jaalalaa hedduu fi gaaffiin jaalalaa baay'een dargaggoota garaagaraarraa waan na qunnamuuf homaa tokkoyyuu akka madaallii kaasuutti hin ilaalle. Innis obboleessa kiyya waliin yeroo dhufu haala ittiin deebii narraa argatu dhabe. Anis akka nama bishaan liqimsee xalayaa sana qabadheen taa'e. Deebisuunis dhiisuunis bitaa natti gale. Otuun jaallachuu baadhee tole jedhee deebiseefillee haala ittiin yeroo jaalalaan laadhuuf hin qabu. Yoon didemmoo tarii natti qabamee obboleessa kiyya waliin illee mana keenya dhufuu dhiisuu ni danda'a. Ergaasaa qabadheen torbee 2 ergan ture booda ammas irra deebisee haaluma duraatiin ergaasaa barreessee harka kiyyatti laatee bahe. Guyyaa kanas obboleessi kiyyan argine. Haa ta'uutii garuu akka dargaggeessi kun na jaallatu ija isaarraa dubbisaati jira. Guyyaa tokkos galgala na waamee mucaan kun hinsi jaallateera ta'een beeku mana isaanii deemuu koorraa mana keenya akkan dhufu yeroo hedduu na dirqisiisaa jechuun natti hime. Anis obboleessa kootti dhugaa jirutti moo sodaadheen homtuun jiru tarii bunan ani danfisu jaallateetu ta'a jedheen deebiseefi. Kanaan booddees obboleessi kiyya hanga barnoota kee fixxuutti wanta akkasii keessa hin galiinii jechuudhaan na gorse. Anis tole ergan jedheenii booda haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni sammuu koo keessatti yeroo hedduu deddeebi'u jalqabe. Obboleessi kiyyas akka inni na jaallatu waan irratti bareef mana keenya fidee dhufuu dhiise. Yaaduun koos gara jaalalaatti jijjiiramee ija isaa arguunis warqee natti ta'e. Miirri koo hundaas gara isaatti galagale. Haa ta'uutii garuu akkattiin argadhuu fi akkaataattiin waliin ta'u obboleessi koo yoo narratti beeke baay'ee waan ulfaatuuf gaaffii natti ta'e. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko galgala garuu obboleessa kiyyaan moobaayila harkasaa harmee koofiin bilbila jedheen harkaa fuudheen bilbila dargaggeessa kanaarratti anis sin jaalladhaa haa ta'uutii garuu obboleessi keenya waan nurratti bareeruuf akka ittiin si argadhuu fi wal argannu hin qabnu jechuun barreesseefiin ergaa sana ergan barreessee booda bilbila sana keessaa balleesseen harmee koof bilbileen nagaashee gaafadhe. Ergaa lammaffaas akka inni irratti deebiseen barreessine obboleessi koo yoo arge natti dheekkamuu akka inni danda'u ergaa lammataan ergeefi obboleessi kiyyas homaa narratti hin barre. Waanuman haadha koo qofa dubbiseen bilbilatti laadheeru fakkaate. Yeroo kana booddees wal arguu fi yeroo waliif kennuun waan nutti ulfaateef yeroo mana barumsaa irraatii ba'u dargaggeessi kun bakka hojii isaatii bahee na haasofsiisuu jalqabe.
guyyaa tokkos mana barumsaa hafeen akka waliin oollu na gaafate. Anis wanta isa jaalladhee jiruuf tole jedheefiin guyyaan ni na beellame mana barumsaa hafeen mana isaa deeme. Innis yeroo gaalii waliin dabarsine malee wanta biraa dhiibbaa tokkoyyuu narra hin geessisne. Guyyaa kanarraatii kaasees jaalalli koo isaa ol natti ta'e. Haa ta'uutii garuu mana barumsaarraa hafeen mana isaa akkan deeme obboleessi koo dubbii kana dhagahe. Haga danda'us ofii mirkaneeffate. Haa ta'uutii garuu ani kakadheen isa sobe. Yeroo kana booddees gara maatii kootti bilbiluun kanaan booddee mucaa keessan narraa fudhadhaa yoo waan tokko taate ani keessaan qabu jechuun abbaa kiyyatti bilbile. Akkuman kutaa 9ffaa xumureettis abbaan kiyyaa gara biyyaatti akkan deebi'uuf anaan dirqisiise. Anis dargaggeessa kanatti yeroon himu si fuudheen waliin jiraannaa jechuun na gaafate. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti ani heerumuuf waan hin yaadneef lakki naaf hin ta'u jedheen gara mana maatii kootti deebi'e. Barnoota koos asumarratti addaan kuteen gara biyya hambaatti imaluuf maatiin kiyyaa piroosesii na jalqabsiisanii. Anis turtii baatii 7 booddee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Biyya hambaa deemes baatii 3 booddee bilbila bitadhee toora sooshaal miidiyaa fayyadamuu jalqabeen dargaggeessa kana yeroon barbaadu ani toora sooshaal miidiyaa fayyadamuu jalqabeen torbee 2 dura gaa'ila godhatee obboleessi kiyyaa miinjee ta'eefin arge. Baay'ee gaddees ofitti nan gaabbe. Anis karaa keessaa baga gammadde jedheen yeroon barreessuu fi ani kan hin jaalladhe siitiin ture. Haa ta'uutii garuu ati yeroos naaf hin ta'u jettee gara biyyaatti waan galteef siin dhiiseen nama gara biraa battalumatti fuudhee yeroos an si fuudhee si waliin jiraachuuf malee si sobuuf hin turrellee jechuun dargaggeessi kun naaf deebise. Anis rabbi si naa milkeessuu anaafis rabbi kan naaf kenne hin dhabu jedheen deebiseefi innis tole milkaa'e jedhee milkii isaa naaf hawwee nagaatti naan jedhe. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee nama lapheen kootti nahee keessi kiyya fedhee kaadhimaa godhadhee bultee waliin dhaabbadhu miti jaalladheen hariiroo jaalalaatiin ji'a tokko oliifillee waliin turuu dhabeen jira. Miirri jaalalaa kaleessa keessa kootti uumame ani isaaf hin qabu har'a garuu fidachuu dadhabeen baay'ee rakkadheera. Jaallachuunis al takkaa qofa ta'ee natti mul'atee jira. Mee hiriyoonni koo lama jaallachuun lama harka kennuun ni danda'ama yoo ta'e yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan kennaa F biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi kennaan nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada deeggarsaa obboleettii keenya jajjabeessuu danda'u dhuguma lammata jaallachuun ni danda'ama jettee kan nu gaafatteetiif deebii akka laattanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Obboleettiin keenya dhuguma lammata jaallachuun ni danda'amaayii jettee akkuma nu gaafatteen lammata jaallachuu fi jaallachuu dhiisuun egaa haala keenya irratti hundaa'a. Namni tokko jireenya keenya keessaa al takkaa baheera taanaan nuyis jireenya mataan keenyaa waan nu barbaachisuuf eeyyeen ni danda'amaa jedheen deebisaafi. Haa ta'utii garuu otoo jaalallee qabatanii jaalallee gara biraa jaallachuutu jaalala jedhamee akka jaallatamuutti hin fudhatamu malee erga jaalallee tokkorraa abdii kutatanii jaalallee gara biraa soquun jaallachuun kanuma jirudha. Ergaa jedhu siif hin qaba. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan qoodaa fi tarii erga isaa argitee booddee obboleettiin keenyi nama gara biraa arguu dadhabdeetti ta'a. Haa ta'utii garuu ilaalcha sammuu kee keessa keessedha malee namni inni kaaniyyuu yoo itti siqxe akkuma dargaggeessa kanaa ni jaallatamaa akka carraan gara biraa siin qunnamneetti gootee hin gaabbiinii siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u siniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama bashannansiisuu barsiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Hanga yoonaattis na dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti turtii gaarii.